أي سلامتان تخيل بجرمات بقبر فرنجوتا هم لما في الدم جالي ميوك التجيتني جاء وزيما يوخان جال بولتي بركم لما في الدم جارت أموركم لما في الدم شان قبات أرومو وقا وغاندوب أجندا نقودته دري أدو مديالة واسال تيولو خيش بفقر قراتي نرقاتوري أجندان سلينا ملوخي أيوب بايه باقنا قانو شوف الروب بيجة شو بربادا والسدي دوباتشو لفقابتي وقردو سدي كبابسي نجاقزا قابتين جال كبا دمما مجاقين ديك أيالي بيفتوتي غرفين فينيه وفيجئان لما فا دم غندوما خورمو قرقه دوان باي سوجر سديسو دم غرقاس نموباتي في يكوز مكا خنان روميا خيسا وقوتان شاني جان دربيف دلقام قبابسي خاصة جال كبرت مجان ديك أيال ليت رومياتي أوف المخينا ركوت غدادوت يومات بياباسي eegi dhufammoo uummata harma qabaa rakkoo na baas harma baqal jedhee waan dhufeef gargaarsi jalqabam hatti fufuuti mucaa diqqayyaa gargaaraa jechuu barbaade. Anillee nak dhuunfaa guyyoo arobba jirmaa waan kan darbu naan jettan karaa warra dhimmicha harka qabu keessumatti maatii gulaayyoo taatanatti tola in darbadha waan humniti na dandeettu. Lammeessa gubbaatti dhimmi mucaa irratti biftii ani yaad kiyyit kennadheef biftii ajandatti godhamu gargaara. Mucaa diqqayyaan gargaarinaan jenne sababan hin akkas hin jedhinii fi mucaan rakkate dhufe rakkata keenya gargaarsa barbaadu gufuutti ta'een beeku tillee ta'uu fedhiin qabu. Mucaan diqqaan ammoo biftinni itti dhufedhaniif daa'imni sun eegi dhufeen duub bifti miidiyaa hawaasa gubbaa dhiyeessanii mucaa irra dubbachaa turan dogongora waan qabduuf. Dogongori jalqaba daa'imni kun ijoollee umriin isaa waggaa 12 yookaan 13 gadiiti. Daa'imni diqqaa gasii maqasaatiin kadhachuun miidiyaa gubbaa baasuun maqasaatiin kadhachuuf illeeni seera daa'imaniitiin yakka ijoollee xixiqqoo tokko eeyyamu warra isaanii malee miidiyaa gubbaatti hin baasan tokko ta'an. Lammeessa gubbaatti daa'imni sunini akka gootu kan olompikii mo'ate tokkotti akka waan jajjabduu tokko gaaf promoot gootu ijoollee xixiqqoo hedduu jira. Taa bif daa'imni suni aal daa'imni sun kee jirtu waan taateef ijoolleen sun bor rakkoo wal fakkaata keesseentee lubbuu fi dhabuu dandeettii jechuudha. Kanaafuu waan miidiyaa gubbaa maxxansin beekuu qabna. Itoophiyaa keessa miidiyaaleen idilee kaseer beekan keer biyyattiitiin bulan hedduun cufamanii waan jiraniif miidiyaan hawaasa kan hin hubatu populism digital surveillancein kun waan biyyatti gaagama makee galchee fi namu oomitti tol maxxansa wanni kun ammoo lamiilee biyyatti gaaga'uu dandeetti tan ammoo waliin laalla. Oolla dombullee waliin laallaa jechuu barbaadeef qabxiin biraa ammoo bifti mucaan sun itti dhufee jedhan nan amansiifne. Tan jechuun ammoo jibbi mucaa diqqarra qaba hinaafa qabatuun taane waan naman galiin waan itti naman tokko itti naman jechuun balchoomina qaroominna waan naan galiin cufa an dur dhaabachuu waan falmuuf waan beekuuf waan itti amane godhuuf dhuunfaan godhe. Dhuunfaan deeggara dhuunfaan godhe kutaa Oromiyaa kamuu bakka hin buune. Kutaa Oromiyaa kamilleetti gufuu ta'e hin beeku yookaan jibba facaasee hin beeku immoo dubbitan gandummaan harkisuu natti hin tolle qabxiin tiita lammeessootan. Oromoon waggoottan achasaanan kana gandummaa hundaan ijaarraa dadhabnammoo ilmaan itti maani waan jedhanaaf fakkaata agartanii gandummaan tunini barkan guddoo leellifamu irratti argamti. Aniin yaada habarrees guyyoo waaree obba jirmaati dhimma Oromiyaa waan taateef mucaan Oromoo obboleessii waan taateef yaada itti qeefe malee isa kutaa Oromiyaa bira irra dhufeef ana kutaa bira ta'e fedhanii wanni wal qabsiisan dogongoraa jechuudha. Awwaan barrees guyyoo waarii yoo ta'e of ta'e barrees waan taateef warri booran irra bakka buutanii naaf falmitan yaa michiin tolchine. Lammeessoo irratti ammoo warri waan kana janda gootanii waan mucaallee biiftuuti dhufeef uummata wallaggaa maxxansitan. Na caala wallaggan jaalattan. Na caalaallee wallaggaa hedduun keessaniin qabsoof. Warri nu caala qabsooftan hedduu jira. Akka miidiyaatti ammoo na caalaan qabsoof. Warra waliin qabsaa yeewun ingidaafaan yeewun ingidaame koo dardhum raganaa ba'i. Akkanaa jechuun aniin tokkoffaa mootummaa Itoophiyaatiin Abiy Ahmadiin ka wal dhabeef addeeffadhe kafalmeef yakka wallagga dalagameef. Jaalalumatti xiyya qabaachuu malee anuumatti wallagga gandaan qoodib akkas yaadeen beeku. Wanni wallagga wagga 5 jaan dabtaa kutaa Oromiyaa kamuu caalana dhukkubsitee jechuudha. Agammaan dhagaamti akkootii kutaa sun dalagaman agammaan gubuu jechuudha. Akkasitti amananii. Yaadi biraa kan qabna ammoo namooti na waliin hojjetan namooti xiyyannaan na beekan waan beekaniif justification hin qabu. Gandummaan ammoo guddoo mataa san kurtee san balleessuu jettu waan taateef kutaan Oromiyaa cufti waan kan laalaa jechuudha. Gamtaanuu qabsoomne sadarkaa gubbaa jirra dubeettanii gandummaa tan guddoo jajuu jirtanii
Rabbi tabarakaa sanii godhinnaa jechuu barbaadeet qabxiin dhumammoo maqa gargaarsa namooma kanaa yakkoota hedduu waan dalagamaniif waan kan irra dubbachuu jaliin qabne ammaana sirriitti irra dubbadhaa jechuu. Fakkeenyaaf gaafa hongeen Boorana galtee jedhan biyya keessaaf biyya larraa waruma garatti qarshii faranjiitaan billions of dollars jechuu dandeetta. Billions qarshii Itoophiyaa billions. Qarshii faranjii ammoo miiliyoon kuma hedduu walitti qabamee jechuu. Beesseen biyya keessaa biyya laati guuramti sun lakkoofsaan agan jechuu baadhuutu odeeffannoo qulqullitti qabuun parsantaan 80 waliin saamamti. Parsantaa 21 qofatti uummata birga'ee jechuu. Warri dhaabbilee gargaarsa namooma, warri miti mootummaa, warri beessa sun dhuunfaan walitti qabe hedduun isaa beessa suniin horee jechuu. Maqaan kadhatameen ammoo maqeennu maqaa hongee Boorana yookaan Boorana beela jedhaniiti. Wallagga fudhadhaa booke buusa ta'e dhiba akka rakkoo kakkaatiin gaafa wagalan beessa guddoo walitti qabamne. Beesseen sun harki caalmaan hin nyaatame. Maqa artistoota Oromoo namoota bebeekamoo rakkattoota hedduu maqa isaaniitiin horii guddaa walitti qabame. Horiin sun agamitti uumas sun birga'ee jettanii hin gaafattani. Warri bara kanaa qabeenyi guddaan aangoo taansee wanni ilmi namaa itti wal caccabsee wal ijjeesuu jiruuf beekamti. Beekamtiin beessa qabdi jechuudha. Midhaan qabdi jechuudha. TikToker yookaan YouTuber akka waan inni saayinsisti guddaa biyyi ijaaree jali yaanii harka dhaananii fi jechuudha. Maqa kanaan horiin guuramu yakka hedduun dalagama waan jiruuf waan kanaaf falmee akka waliigalaa dubbii qabbaneessaa mucaa diqqayya gargaarsa jalqabdanitti fufaa. Ani immoo guyyoo waaroo obba jirmaa suumaleellee na gootanii jedhanii. Adoo suumalee ta'e yoo guddoo natti tola. Suumalee nama Ameerikaa tanayyuu gamisiisiitti harka qaba. Namiisii tokkummaanisii guddoo sinaafsisa. Akka Oromoo kanaaf suumaleen adoo ta'e iyyuu natti tolaa jechuu barbaadeeti. Oromoo diyaaspoora kana manii waltaan naga waliin fuudhu. Wal qoxxiftee jechuun mataa wal qabdi. Nami guddinaaf uf jijjiiruuf bijjijjiiruuf ariifati nagarree amattu odeessitu wala baartu qofa argee jechuudha. Uumas suumalee ta'uun uummatuma akka Oromoo tammeen hin qabdu. Yoo na tolchitan dhibiin jiru chaw deemuun danda'a gabaabinumatti immoo guyyoo waaroo abba jirma jedhanii suumaleen addunyaa gubbaan jirti jechuu barbaadeeti. Uummati Wallaggaa olol odeessituun odeessitammoo akka ani uummata irra jibbu qabuun nami fudhatan dogongortaniiti. Yaada akkasiin qabu borilleen qabaadhu abba jirmaati.